Akkatti baanu beekna malee akkatti gallu hin beeknu. Waaqayyoon bakka jirtanitti hunduma keessan wajjin waa ta'u. Waan baay'ee nama gaddisiisu. Wanti shamara keenya irra gahaa jiru waan baay'ee nama gaddisiisu. Maaloo na dhaqqabaayi madaamin koo na ajjeesu weddii adaraa siniin jetti obboleettiin keessan. Ijoollee warri Joordan keessa jirtan dhugaa Waaqayyoo dhaqqabaa obboleettii keenya kan. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota isaanii ala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi Waaqayyoo isin haa baay'atu. Akkam jirtu an obboleettiin keessan nagaa guutuun qaba jechaa egaa kaarra waan baay'ee nama gaddisiisu viidiyoo nama gaddisiisu tokkoon argee gara keessan dhufe jechuudha. Innis maalidha akkuma argaa jirtanii viidiyoo obboleettii keenya tokko madaamin koo na ajjeesu weddi jettee kushiinaa keessatti shintibeetii keessa seentee akka sagalee naa taatan akka viidiyoo kana sheerii naa gootan jettee jirte jechuudha. Sin ajjeesaa hin galtu naan jettee jirti jechuudha. Adaraa keessanii miciyyoon kun kan jiraattu Joordan keessatti jechuudha. Joordan akkuma beekamu ka Joordan ijoollee keenya baay'ee miidhaa jiru. Baay'ee iddoo garagaraatitti ajjeesaa jiru. Akkasuma imbaasiin immoo wanta kana atantamaan furteetti kennuu qaba ijoollee keenya yookiin achi keessaa baasuudha yookiin immoo mirga isaanii nu eeguu qaba jechuudha. Innaa obboleettii keenya kana adaraa keessanii adaraa namni suuraa miciyoo tanaa agartan akkasuma namni sagalee miciyoo kana agartan waliif sagalee haa taanu siniin jedha obboloota koo yoo nuti waliif sagalee hin taa'in namni sagalee nu ta'uu hin danda'u jechuudha. Eenyullee sagalee nu ta'uu hin danda'u. Nuti ofii keenya sagalee walii ta'uu qabnaa jechuudha. Dhugaa waan baay'eedha kan ijoolleen keenya saaxilamaa jiran kan akka kootii mana madaamii keessa hojjetanii biyyoota garaagaraa keessattuu biyya akka Joordan kunniin akkasii Beerut kunniin baay'ina ijoollee keenya baay'ee godda'aa jiru jechuudha. Waaqayyoon hunduma keenya wajjin haa ta'u hin nyaannantu nama nyaatti biyya ormaa keessatti hin nyaanna jennee waan hedduu ta'aa jirra biyya ormaa keessatti. Waaqayyoon nagaadhaan nu haa galchu biyya keenyatti. Obboleettii keenyas Waaqayyoo harka diinaa keessaa si haa baasu obboleettii koo. Akkasuma micoo kana namni beektan adaraa keessan hin baasitti sheerii godhaafiti lubbuu ishii baraaraa isin hin jedhaa sin ajjeesaa maalidha jechaan hin jirti jechuudha. Isin ajjeesaa maallaqoota maaltu na argaa galtu biyya kee jettee jirte jechuudha. Akka ishiin himachaa jirtutti hin galtu sin ajjeesanaan jettee jechuudha. Adaraa keessa miceeyoo tana yoo dandeessanii achi baasuu yaalaa isiniin jedha. Homa kan badduutillee achi baasuu yaalaa isiniin jedha. Waaqayyoo sin ishii hojii haa ta'uu. Waaqayyo harka diinaa keessaa si haa baasu obboleettii koo. Jireenya biyya ormaa laalame dhugaa rabbi namni namaan argu bara. Jireenya biyya ormaa kana namni namaan argu akkamitti akka jiraannu akkamitti akka birrii finnu akkamitti akka waan hedduu dararaa hedduu keessa geenyu biyya alaa yoo jedhan yookiin immoo biyya ormaa kana yoo jedhan waanuma teessituma birrii qofa akkanumatti guurtee fiddu isaanitti fakkaata. Maatii keenyas firoottan keenyas biyya keessa namni warra jiru madadee jechuudha. Garuu namaas dhufee beekutu namaa beeka akkamitti akka jiraattu akkamitti akka isheen haati orma wanni ishee si gootu hin jiru gaaris taate badaas taate haati orma daalattii kee kan biyya keetii kan si gahu haadha kee kan fi biyya kee kan si gahu abadan tokko iyyuu hin jiru jechuudha. Biyyumti fe'ee yoo sitti toleeyyuu akka biyya kee daalatti keenya kanatti biyya keenya daalatti sanii nutti tolu jiru abadan jechuudha. Akkuma san haatillee haati ormaa ormuma homaa nu gootu haadhuma nu dhalte daalatti sanii nu wayya jechuudha. Kanaaf osoo haadha ofii taate akkasiin gootu ilmoo ishii taate akkasiin gootu har'a ko ishiin ajjeese jechuun maalidha? Waaqayyoon lubbuu tana ofii nutti uume garuu nuti baasuudhaaf waa hedduu goona jechuudha. Innaa adaraa keessan obboloota koo
of eeggadhaa waaqayyoo sinaa eegu sinin jedha keessattuu warri joordoon deemtan kana joordoonuma kana deeminaa dhugaa rabbi ana biyyattii so yoo maqaadhaadhaan na jibbisiisa waan isaan beeku dhugaa waaqa na jibbisiiste jechuudha adaraa obboleewwan koo of eeggannoo godhaa waaqayyoo sinaa eegu obboleettii keenyas waaqayyoo harka diinaa keechaa ishii haa baasu kana nu laaluu qabu warri biyyaa jechuudha akkamitti akka fidaa jirru akkatti lubbuu keenyan taphatanii lubbuu keenyatti daraaramanii jechuudha kana qofaa miti ijoollee kan bal'aratti haadhamanii hafan meeqatu jira kan lubbuun isaanii bahee hagaadhaa jiraataniif du'aan isaanii hin beekamne meeqatu jira kan maarsi isaanii haga ammaanuu bilbille jedhan meeqatu jira wantoota garagaraatu jira jechuudha wanna kana hundatu nurra gahaa jira waaqayyoon nu haateessu waaqayyo bakka deemnutti inni nu duukaa ta'u inni kooloosaa nurraa qabatu dhugaa waan baay'ee nama gaddisiisu jechuudha madaamiin takka illee bineettidha takka gaariidha malee takka bineettidha dhugaa si ajjeesuuf illee sirraan gortu jechuudha dhugaa rabbi ani waan harka ishiitti illee akkas godheef rabbiin koo haa beeku ilmoo of jalaa qabdi garuu odoo ilmoo qabdu waan akkasiitti waan akkasii namaan jechuun ani hin beeku isheen har'a addunyaa irratti bareedaa laalti malee boruu ishee gaafata isheen humtuuna argotti rabbiin ishee arga jechuudha kanaaf obboleewwan koo adaraa keessanii joordoon kanallee adaraa keessan hin deemina rabbi biyyoota gurguddatte kun bakka biyyuma hundumaayyuu biyyumti taatuyyuu hin jirtu garuu joordoon abaasaa taate ijoollee keenya irratti hin abaaste jechuudha mirgi hin jiru natti fakkaate ijoollee keenya akkanumatti yeroo baay'ee bakka du'aaf saaxilti jechuudha rabbi inna nama nagaa argatetu biyyattii san keessaa baa jechuudha inna akkasanis hin jedha biyyattii sun biyya gannii oroo keessaa baatee natti fakkaate inna akkasisiniin jedha obboloota koo adaraa keessanii obboleettii keenya achi keessaa baasuu yaalaa isiniin jedha nuti takkaa hin jiraanna takkaa hin duuna takkaa hin jiraanna jenneet gaafa biyya ormaa kana dhufnu akkasuma immoo wanta siqaayii agarra jennee yookiin akkasitti akkaatti beenne wayitu hin jiru garuu immoo takkaa hin jiraanna takkaa hin duuna ta'u siqaayii kanaa miti kan nuyi hin beekne jennee baane jechuudha garuu akkuma namni biyya orma keessa taa'ee asaabu san nutis yeroo biyyaa baanu bakka waanuma bakka fataa jettee mana keessa bashannantee hojjettee birrii argattu seenaa garuu as dhufte siqaayii meeqatu jira agabuu itti bultee itti dhaannamtee itti cinqamtee itti ifatamtee itti shintibeetii gandaa dhiqxee qoshaashaa isaanii miicitee itti ifatamtee agabuu bultee hirribatee itti dhabdee waa hedduu siqaayii meeqa biyya kana keessa kan jiru jechuudha kanaaf obboloota koo adaraa keessan of eeggadhaa isiniin jedha waaqayyo sinaa eeguu kana hunda akkana ta'anii akka qarshii itti dhufu beekna malee namni biyya keessa jiru tokkoyyuu nu beekuu hin danda'u jechuudha kanaaf immoo nuti ijoolleen biyya ormaa jirru waliif sagalee haa taanu waliif cinaa haa ejjennu bakka dadhabametti bakka walaa gargaarru isiniin jedha kun dhaamsa kooti jechuudha waaqayyoon obboleettii keenya immoo harka diinaa keechaa ishee haa baasu kana irra jirti shamarran keenya yeroo baay'ee wanti isaanii qunnamu kanaadha jechuudha mana gaarii jira mana badaa jira baay'ee miti araboonni hundi gaarii miti hundis badaan jechuu hin dandeenyu gaariin isuma jirti badaan isuma jira jechuudha na akkasii isiniin jedha obboloota koo kanaaf adaraa keessan obboloota koo adaraa of eeggadha haga danda'ametti of eeggannoo gochuu yaadaa isiniin jedha waaqayyo isin wajjin haa ta'u bakka jirtanitti isin haa tiksu inni tiksii keessa haa ta'u isiniin jedha hunduma keenya haa tiksu maaliif namni tu akkuma nama isiniin jedhe nuti akkatti baanu beekna malee akkatti gallu hin beeknu waan hojii haa ta'u rabbiin keessa isiniin gatini akkuma calootii keessan godhadha akkuma amantaa keessaniitiin waaqayyo isin haa dhaga'u waan baay'ee nama gaddisiisu jechuudha obboleettii koo waaqayyo namallee harka diinaa keechaa si haa baasu rabbi harka diinaa keechaa si haa baasu saadhoo koo uf garaa nama nyaata dhugaa rabbi wayyo haadhatoo mee ilaalaa dhugaa rabbi akkanatti jenna akkanatti jireenyuma biyya ormaa kana gamuma jiraannaa nuti garuu biyya akkanatti biyyoollee teenya akkanatti jiraatti biyya ormaa keessa rabbi na akkasii isiniin jedha obboloota koo adaraa keessan of eeggadhaa akkasuma ijoollee biyyarraa aaddisii dhuftullee adaraa keessan of eeggadhaadhaanii bakkuma hundattu Saawudiis ta'ee yoo Dubaayis ta'ee Joordoon ta'ee bakkuma ta'ettuyyuu ijoollee aaddisii kana akka of eegan keessaa immoo akka dallaalan hin deemne jechuudha seera wayyaa akkasanittu jechuudha gaafa seera ta'e seera san wayyaa akkasii isiniin jedha obboloota koo akkasuma warroonni immoo chaanaala kee afaaraa taatanii sabskiraayibii gochuudhaan deddeebisaa akkasuma yaada fi qeeqa qabaattan immoo koomentii irratti barreessuun dagatinaa isin jedha aga viidiyoo biraatii walitti deemutti viidiyoo kana turtii gaarii isin jedha obboleettii koo waaqayyo si haa baasu harka diinaa